teenya jalqabaatiin. Suudaan kibbaa ajjeechaa loltoota Itoophiyaa irratti raawwatame akka qorattuu beeksifte. Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif Ijiptii balaa kana balaaleffataniiru. Ajjeechaa loltoota Itoophiyaa irratti Suudaan kibbaatti mudateef rifaatuu uume mootummaan Itoophiyaa gaaffii dhiyeesse bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin abbootiin gadaa Tuulamaa ambasaaddara Irreechaa eenyullee hin muudne jechuun haalan. Adoonaay ambasaaddara Irreechaa ta'eera erga jedhamee booda arra ibsa kan baasan abbootiin gadaa olola guddaadha jechuun dhimmicha balaaleffataniiru. Deebii abbootii gadaa Tuulamaa bal'inaan dhageessu. Oduu itti aanuun naannoon Tigraay Obaasanjoo waliin mariin taasifame jijjiirama tokkollee hin qabu jetteetti. Of tuultota lama walitti fiduudhaaf yaalaa kan jiran Obaasanjoon dadhabbiin isaanii lafa tahuutu ibsame. Biltsiginnaaf wayyaanee walitti fiduudhaaf yaalii Obaasanjootiif deebii Tigraay irraa kenname rifaasisaa bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin immoo pirezidaantii itti aanaan Taanzaaniyaa osoo hin yaadamin aangoo akka gadhiisan beeksisan. Kun ammoo pirezidaantii biyyattii Saamiyaa Suluuhuu waliin wal dhabuu hin oolle jedhame. Bal'inaan dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgalarraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Suudaan kibbaa ajjeechaa loltoota Itoophiyaa irratti raawwatame akka qorattuu beeksifte. Itoophiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif Ijiptii balaa kana balaaleffataniiru. Haaluma kanaan humnoonni nagaa eegdota Itoophiyaa lama kan ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNMIS jalatti hojjetan Suudaan kibbaa keessatti ajjeefamanii sadii immoo ergama daa'anii booda dhimmichi rifaatuu uumeera. Kunis hagayyaa 24 kutaa bulchiinsa Joongilitti imala sakatta'iinsa waloo UN irratti shira namoota meeshaa hidhataniin raawwatameen akka ajjeefaman aangoonni Suudaan kibbaatiif dhaabbanni mootummoota gamtoomanii mirkaneessaniiru. Balaan kun konkolaataa sakatta'iinsaa Booroo irraa gara Paajuliitti imalaa ture irratti kan raawwatame yoo ta'u ministeerri haajaa alaatiif waloo Suudaan kibbaa akka beeksisatti konkolaatichi magaalaa Jallee irraa kiiloomeetira 10 fagaatee karaa Paajuut irratti namoota meeshaa hidhatanii rukutamee jedheera. Imala kana irratti konkolaattonni 8 namoota 38 fe'anii kan turan yoo ta'u isaan keessaas nagaa eegdonni Itoophiyaa, hidhattoonni siviilitiif waraanaa UNMIS akkasumas immoo miseensonni poolisii Suudaan kibbaa 4 keessatti argamu. Akka ergamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii Suudaan kibbaa UNMIS beeksisetti balaa kana namoonni 7 madaaniiru. Isaan keessaa nagaa eegdonni Itoophiyaa 3, hojjettoonni siviilii UNMIS 2 fi poolisoonni Suudaan kibbaa 2 keessatti argamu. Namoonni madaawan bakka sana kaafamanii yaaliin fayyaa kennamaafii kan jiru ta'uu fi haala gaarii keessa akka jiranis gabaafameera. Imbaasiin Itoophiyaa Suudaan kibbaa Juubaatti argamu nagaa eegdonni kufaniif kabaja qabu ibsuun balaa nagaa eegdota Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii Suudaan kibbaatiif tajaajilan irratti raawwatame balaaleffateera. Imbaasiin Itoophiyaa imbaasichi maatii fi hiriyoota nagaa eegdota kufaniitiif gadda itti dhaga'ame ibsuun namoota madaa'aniif fayyaa guutuu hawweera. Akkasumas immoo qaamoleen dhimmi ilaallatu qorannoo ariifachiisaa akka gaggeessanii fi namoota balaa kana raawwatan itti gaafatamaa seeraa akka taasisan gaafateera. Mootummaan Suudaan kibbaas balaa sana balaaleffachuudhaan ibsa baaseen haala balaa sanaatiif namoota itti gaafataman adda baasuudhaaf qorannoo walootiif gadi fagoon akka taasifamu waamicha dhiyeesseera. Ministeerri haajaa alaatiif walta'iinsa idil addunyaa Suudaan kibbaa ibsa hagayya 25 jechuun guyyaa kaleessaa baaseen mootummaan Rippaabilika Suudaan kibbaa balaa kana cimsee balaaleffataa jedhe namoonni itti gaafataman seeraan akka adabaman dabalee ibseera. Akkasumas immoo mootummaan gumaacha hojjettoota UN'if nagaa eegdota Itoophiyaa dinqisiifachuun walta'iinsa nageenyaatiif hojii cimsuudhaaf UNMIS fi akkasumas immoo qondaaltonni biyyaalessaa waliin cichoominaan hojjechuudhaaf waadaa isaa irra deebi'ee mirkaneesseera. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteres shira raawwatame kana cimsee balaaleffachuun ibsa baaseen maatiif nagaa eegdota Itoophiyaa lamaan kufaniif gadda itti dhaga'ame ibsataniiru. Akkasumas barreessaa olaanaan UN Opereeshinii nageenyaa Jean Pierre Lacroix ajjeechaa kanaan gaddi guddaan akka itti dhaga'ame ibsuun namoota madaa'anii fayyaa guutuu akka argataniif hawwii qaban ibsan. Guteres haleellaan nagaa eegdota UN irratti raawwatamu yakka waraanaa ta'uu akka danda'u
ragaa bahaniiru. Akkasumas ammoo seera dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin guutummaatti kun ifaa jedhaniiru. Haleellaawwan nagaa eegdota irratti raawwataman hundi dhiyeenyatti qoratamanii namoonni itti gaafataman seeraan akka adabamanii fi itti gaafatamoo akka ta'an waamichas dhiyeessaniiru. Haleellaa kana hordofuudhaan UNMIS humna saffisaan deebii kennu karaa lafootiin bobbaasuu fi namoota madaa'an immoo xiyyaaraan bakka sanaa kaaseera. Dhimma kana ilaalchisuun Ijiptiis ibsa baafteetti. Ijiptiis haleellaa kana guutummaatti balaaleffachuudhaan ministeerri haajaa alaa biyyattii jeequmsa nagaa eegdotaaf hojjettoota UN irratti xiyyeeffatu Kaayiroon kan balaaleffattu akka ta'e irra deebi'ee mirkaneesseera. Ijipti nageenyaaf tasgabbii miseensota ergama UN mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu ibsuun namoonni balaa kana raawwatan seeraaf akka dhiyaatan gaafatteetti. Ministeerri haajaa alaa Ijipti maatii miidhamtootaatiif dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif gadda itti dhaga'ame ibsuun namoota madaa'aniif fayyaa guutuu sawweera. Akkasumas ammoo deeggarsa Ijipti carraaqqii nagaa tasgabbiif eegumsa Suudaan kibbaa mirkaneessuudhaaf taasifamuuf qabdu deebisee mirkaneesseera. Kutaan bulchiinsa Joongilees bakkeewwan Suudaan kibbaa keessatti rakkoo nageenyaaf walitti bu'iinsaa hidhannoo itti fufinsa qabu miidhaman keessaa isa tokko turte. Haleellaawwan dhiyeenya kana raawwatames osoo nagaa eegdonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii carraaqqii uummata sivilii eeguu fi nagaaf tasgabbii babal'isuudhaaf taasisan itti fufaa jiranitti kan raawwatameedha. Oduu biraatiin abbootiin gadaa Tuulamaa ambasaaddara Irreechaa eenyullee hin muudne jechuun haalan. Adoonay ambasaaddara ayyaana Irreechaa ta'eera erga jedhamee booda arra ibsa kan baasan abbootiin gadaa kun olola guddaadha jechuun hubachiisaniiru. Haaluma kanaan abbootiin gadaa Tuulamaa odeeffannoo namni tokko yookaan ammoo Adoonay ambasaaddara Irreechaa ta'uun muudameera jedhu karaa adda addaatiin tamsa'aa jiru ilaalchisee ibsa kennaniiru. Akka ibsa abbootii gadaa Tuulamaa jedhutti gaafa guyyaa 17 baatii 12/2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhaabbata daldalaa dhuunfaa tokko irraa affeerraa eebbaaf isin barbaanna jedhu isaan akka ga'e ibsu abbootiin gadaa. Haaluma kanaan abbootiin gadaatiif namoonni bebbeekamoon biroo affeerraa kanarrattis argamaniiru. Abbootiin gadaa saganticha irratti kan argaman affeeramanii qofa ta'uu ibsuudhaan saganticha isaan mataa isaaniitiin qopheessanii yookaan ammoo nama tokko ambasaaddara ayyaana Irreechaa taasisuudhaaf qophii taasisaa turan akka hin taane ibsaniiru. Abbootiin gadaa Tuulamaa odeeffannoon abbootiin gadaa saganticha irratti argamu isaanii qofa irratti hundaa'uudhaan ambasaaddara Irreechaa nama muudaniiru jechuudhaan karaa adda addaatiin tamsa'aa jiru dhugaarraa kan fagaate ta'uu abbootii gadaa kanaatu ibse. Abbootiin gadaa Tuulamaa ambasaaddara ayyaana Irreechaa taasisuudhaan nama tokko illee akka hin muudne uummanni Oromoo akka nuuf hubatu barbaannaa jechuun ifa godhan. Xaliyaa arra waaree irratti baasaniin dabalataanis dhimma uummata Oromoo fuula duraa irratti hojjechuudhaaf barbaachisaa waan ta'u kamuu irratti yeroo barbaachisaa ta'etti karaa miidiyaatiin ibsa ifaa kennuun uummata isaanii waliin iftoominaaf walqunnamtii guutuun akka hojjetan abbootiin gadaa waadaa galaniiru. Abbootiin gadaa Tuulamaa dhimmoota gadaatiif Irreechaa ilaalchisee odeeffannoo sirrii uummataaf dabarsuun barbaachisaa ta'us ibsa arraa kanaan hubachiisaniiru. Akkuma arra gabaafnee turre guyyaa kaleessa irraa jalqabee Adoonaa yookaan ammoo dhalataan Tigraay ambasaaddara ayyaana Irreechaa ta'eera erga jedhame booda dhimmicha takaaroo uumee ture. Oduu biraatiin naannoon Tigraay Obaasanjoo waliin mariin taasifame jijjiirama tokkollee hin qabu jette. Of tuultota lama walitti fiduudhaaf yaalaa kan jiran Obaasanjoon dadhabbiin isaanii lafa ta'uutu ibsame. Luma kanaan qondaaltonni olaanoon naannoo Tigraay mariin pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obaasanjoo wajjin yeroo isaan Maqalee daawwatanitti taasifame dhimmoota nagaaf tasgabbii naannichaatiif murteessoo ta'an irratti mootummaa federaalaa irraa waan haaroo fidee dhufe akka hin qabne ibsaniiru. Obaasanjoon hagayya 24/2026 akka lakkoofsa faranjiitti magaalaa Maqalee daawwachuudhaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el wajjin wal arganii turan. Daawwannaan kun beellama duraanii malee kan raawwatame ta'uu ibsi waajjira gaggeessaa pirezidaantii Tigraay irraa ba'e ni mirkaneessa. Qondaaltonni Tigraay marii baatii waxabajjii keessa taasifame dhimmoota 5 akka seensa marii mootummaa federaalaa wajjin taasifamutti adda ba'an irratti hordoffiin hiika qabu dhiyaachuu dhabuu isaatiin mufannaa isaanii ibsatanii jiru jedhameera. Dhimmoonni kunis uggura
diinagdeetii fi isaan marsu dhibdee waraanaa dhaabuu fi akkasumas immoo haala muddama jiru gadi buusu, daangaa qabamanii jiran deebisu, buqqaatota gara qe'ee isaaniitti nagaa fi kabajaadhaan deebisu haala mijataa uumu, dabreellee galmee qaamummaa seeraatiif siyaasaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF deebisuu ni dabalatam. Naannoon Tigraay Obaasanjoon kanaan dura abbootii taayitaa federaalaa wajjin mari'atee deebi'ee torbaan tokko yookiin lama keessatti gara naannichaa akka deebi'u ibsee kan ture ta'ullee hordoffiin eeggame hin raawwatamne jechuun ibsiteetti. Bulchiinsi naannichaa adeemsa deddeebi'iin mari'atamuu fi waadaa hin guutamne waggaa 4 darban keessatti mul'ate irra deebi'uudhaaf fedhii yookaan bakka siyaasaa akka hin qabne ibseera. Mormiin isaanii kana ta'ullee abbootiin taayitaa Tigraay adeemsichi deeggartoota idil addunyaa gurguddoodhaan kan deeggaramu yoo ta'e mootummaa federaalaa wajjin marii amanamummaa qabuu fi yeroo daangeffamaa qabu keessa seenuudhaaf qophii ta'uu beeksaniiru. Gama biraatiin Ameerikaan daawwannaa Obaasanjoon tibbana taasisan kan simatte yoo ta'u kaaba Itoophiyaatti sodaa waraanaa deebi'ee ka'uu guddachaa waan jiruuf hirmaannaan isaanii akka itti fufuu gaafattetti Ameerikaan. Oduu biraatiin Pirezidaantii itti aanaan Taanzaaniyaa osoo hin yaadamin aangoo akka gadhiisan beeksisan. Haaluma kanaan pirezidaantii itti aanaa Taanzaaniyaa kan ta'an Imaanu'eel Nichimii osoo hin yaadamin aangoo akka gadhiisan hubachiisaniiru. Aangawaa olaanaan kun aangoo gadhiisuun isaanii kan dhagahame pirezidaantii biyyattii Saamiyaa Suluhu Hassan waliin erga wal dhabbiirra ga'anii booda akka ta'etti tilmaamameera. Namni ganna 54 kun fuula Instaagiraamii isaanii irratti aangoo akka gadhiisan xalayaa barreessaniin kan beeksisan yoo ta'u, fedhiin aangoo akka gadhiisaniif pirezidaantii Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu akka kabajanis xalayaa sana keessatti beeksisaniiru. Pirezidaantii itti aanaan Taanzaaniyaa kun erga aangootti dhufanii reefu ji'a 10 yoo ta'u, torbee dhufurraa kaasee hojii akka gadhiisuun beeksisaa jedhaniiru. Pirezidaantittiin yookaan immoo Saamiyaa Suluhu jijjiirama akka barbaadannaaf gala. Kanaaf immoo waadaa koo galmaan ga'uudhaaf murteesseera jechuun barreessaniiru. Pirezidaantii Saamiyaan nama biraa itti aanaa gochuu waan barbaadaniif qondaalli kun aangoo akka gadhiisantu tilmaamamee jira. Filannoo falmisiisaa bara darbe Taanzaaniyaatti gaggeeffameen mormii dhalate lammiileen biyyattii yoo xiqqaate 500 ol qaamolee nageenyaatiin ajjeefamuun gabaafamuun ni yaadatama. Filannoo sanaan miidiyaaleen garii namoonni 3,000 akka ajjeefamanitti kan himame yoo ta'u, dhimma kanarratti mootummaan Taanzaaniyaa deddeebiin ibsa baasaa tureen odeeffannoowwan faca'an hundi kan sobaatii jechaa tureera. Filannicha pirezidaantii Saamiyaa Suluhu sagalee harka 98 seenaa Afrikaa keessatti argachuudhaan mo'achuun kan gabaafame yoo ta'u, qondaalli aangoo gadhiisan kun pirezidaantii itti aanaa ta'uun pirezidaantii Saamiyaa deeggaruun dorgomaa turaniiru. Amma garuu dhumarra wal dhibdee isaan jidduutti dhalachuu hin oolle jedhameen itti aanaan pirezidaantii biyyattii aangoo gadhiisuu isaaniiti. Halkan gaarii.